Akkam nagaa keessanii har'a sirba bareedaa jedhu baakoo fi yaabaadhaan viizhin intarteementii irratti hojjetame akkamitti akka hojjetame isinitti agarsiisa. Piroojeektiin kun BPM 100 hojjetame. Saampilii isaa jalqaba akkamitti akka isaan hojjetan isinitti agarsiisuuf gitaara kanadha kan isaan fudhatanii. Itti aansuun waan kanan fudhataniiru. Saampilii sana wajjin immoo parkiin hojjetame jira. Parkichi immoo kanadha. Parkii kan biraa. Ammas parkii kan biraa. Sababiin isaa variationii sirbi sun gidduutti achi siqee parkii kan biraadha kan isaan fayyadamanii. Kan biraa kan isaan fayyadaman kanadha. Walumaa gala saampilichi maal fakkaata walitti qabate parkii kana dabalatee gitaara dabalatee kana fakkaata. Amma immoo akkamitti diraamii isaa akkamitti akka hojjetaman isinitti agarsiisaa. Jalqaba irratti paaterniin keekii isaanii kana fakkaataa. Eeyitoo isaanii kana fakkaata. Sneeriin kana fakkaata. Kan biraa open haatii wayii open haatii isaa kana fakkaata. Amma diraamii isaa dhumeera. Saampilii isaa isinitti agarsiisa. Saampilii gitaara maal sana namni kan hojjete isa sirbuma sana keessaa kan hin fuudhee isinitti agarsiise malee isaan hojjete isa orjinaaliidha jechuudha. Yeroo diraamiin kun anatu hojjete diraamii isaa qofaadha kan hojjete. Amma walitti qabee lamaan isaan isin dhaggeeffachiisa. Kun intro isaadha. Sirbicha wajjin amma kan wal fakkaatuun isinitti agarsiisaa jechuudha. Sirbicha orjinaaliin isaa kanadha. Haala giftii hojii yoom dhufti kan guyyaa hanqate abjuun dhufti. Dhaawaansi ejjitan toona gar khataban dhokottee. Fi khayaalii fi kulli kanumadha. Gara sirboota kan biraa yoo kan hojjetamu jiraatan nan hojjedha isinittiin agarsiisa. Amma kun amma akka inni wal fakkaate koomantii irratti barreessaa jechuudha. Sirbicha wajjin yoo wal fakkaate irratti saampiliin isaa isumadha. Dirqama wal fakkaata garuu diraamii isaa istiraakchariin isaa kanadha. Viidiyoo dhufu tola garraa peace.